hedduu ulfaataa ta'us qeerroon goota isaanii kanaaf simannaa gootaa taasisaa jiru. Reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos ba'uu irratti argama. Gara magaalaa Ambootti akka geeffamuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Sirni awwaalcha isaatis magaalaa Ambootti akka raawwatamuudha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Hacaaluun goota Oromoof lubbuu isaa kenne. Goota Oromoo dhugaa Oromoof lubbuu isaa kenne. Goota Oromoo haqa Oromoof lubbuu isaa kenne. Hacaaluu Hundeessaa. Qeerroon simannaa gootaa taasisaa jiru reenfa Hacaaluutiif. Wareegama Hacaaluu Hundeessaatiin gaddi qe'ee tokkoon Oromoo seeneera. Oromoon gadda isaa sadarkaa olaanaadhaan ibsachuu irratti argama. Oromoon goota isaa dhabe. Goonni Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa reenfi isaa yeroo ammaa hospitaala Phaawulos ba'uu irratti kan argamu. Daawwattoota OMN daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Oromoon reenfa ilma isaa reenfa goota isaa gootummaadhaan simateera. Reenfi artistii Oromoo Hacaaluu Hundeessaa reenfi qabsaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa yeroo ammaa hospitaala Phaawulosiitii ba'uutiin kumaatamaan dabaalamee gara magaalaa Ambootti fudhatamaa jira. Dhugaadhumaan Hacaaluu dhabuun Oromoof gadda ulfaataa ta'us simachuurraan kan hafe falli biraa akka hin jirredha kan argaa jirru. Hedduun gaddaan mataa buusaniiru. Hedduunis xiiqiidhaan kaayyoo Hacaaluun wareegameef kaayyoo Oromummaa Hacaaluun aarsaa ta'eef fiixaan baasuudhaan onnatanii dhaadannoo isaanii dhageessisuu irratti argamu. Wareegama artist Hacaaluu Hundeessaatiin gaddi qe'ee tokkoon ilmaan Oromoo seenteetti jechuun ni danda'ama. Tamsaasni kallattii keenya ammas ittuma fufaa nu waliin ta'a.
falmaan mirga warra cunqurfamanii qabsaa'aa Hacaaluu Hundeessaa halkan kaleessaa galgala naannoo isaa 3 fi walakkaatti dachee yeroo dheeraadhaaf abbummaa ishee falmaa ture dachee Finfinnee naannoo kondominiyeemii Galaan jedhamuun beekamutti wareegamuu isaadha odeeffannoon qabnu kan mul'isu. Hacaaluun Oromoof wareegame. Hacaaluun Oromoof aarsaa ta'e. Hacaaluun wayita lubbuun jiruttis dhugaa Oromoo haqa Oromoo nama falmataa turedha. Xiiqii fi kutannoo gootummaa jabaadhaan sirna wayyaanee hundeen buqqisuuf nama qabsaa'aa ture. Ergasiis kallattii garaa garaatiin saba isaa cina dhaabbachuudhaan aartiidhaanis ta'e bifa adda addaatiin nama Oromoo tajaajilaa ture, nama Oromoof jiraataa turedha. Hacaaluun wareegamus seenaansaa tokkoon tokkoon ilmaan Oromoo keessaa kan hin banne seenaa yoomiyyuu hin dagatamne abbaa dhugaa kan saba ofiitiif wareegame jechuudhaan kan yaadatamudha. Oromoon Hacaaluu hin dagatu. Oromoon Hacaaluu dhabus halkan tokkotti Hacaaluun kumaatamaan miiliyoonotaan lakkaa'aman dhalatanii bulaniiru. Hacaaluun wareegama Hacaaluu Hundeessaatiin dhalatanii bulan bilisummaa Oromootiif qabsoo Oromootiif humna olaanaa akka ta'an kaayyoonni wareegameef fiixaan ba'uu keessattis shoora gama isaanii akka ba'an ni abdatama. Simalee jiraachuun dandeenyu mee yaadoko simalee obsan qabnu mee yaadoko eenyuti si obsina mee Hacaaluuko yaadolee. Hacaaluun goota. Gootaaf geggeessaa fi simannaa gootaatu malaa kan jedhan qeerroon magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee battala wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaa dhagaan irraa eegaluudhaan halkan guutuu bakka kanatti walitti qabamanii gaddaa fi xiiqii sababa kanaan itti uumamte ibsachaa hanga yoonaatti turaniiru. Yeroo ammaa immoo reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa hospitaala Phaawulos ture ba'uudhaan gara magaalaa Ambootti fudhatamaa jira. Sirni awwaalcha artist Hacaaluu Hundeessaa iddoo dhaloota isaatii kan taate godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti akka raawwatamus ni abdatama. Hacaaluun wareegamuu isaatiin dura torban aarsaa lubbuu kaffaletti turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork waliin taasiseen ejjennoon sirna naftanyaa irratti qabu ejjennoon mirga Oromoo kabachiisuudhaaf qabu kan ganamaa kaasee aarsaa garaa garaatti kaffalaa tureef ammas taanaan akka of duuba hin deebine ibsuudhaan Oromoof dhaamsa jajjaboo dhaamee ture. Keessumaa siidaa Minilik Finfinnee handhuura Finfinnee naannoo Birbirsa Goorootti argamuun wal qabatee dubbiin inni afgaaffii sanarratti dubbate wareegamuu isaatiif sababa ta'eeraa jechuun yaada gama isaanii kennu qeerroon garaa garaa. Kanaafis jedhan Hacaaluu Hundeessaa gootummaan awwaalannaa gootummaadhaan yaadannaa siidaan Minilik kan handhuura Finfinnee Birbirsa Goorootti argamu buqqa'ee siidaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin akka bakka bu'u barbaannaa jechuudhaan ejjennoo isaanii
gama miidiyaa Oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin irra deddeebiidhaan ibsataa oolaniiru. Sirni gaggeessaa artist Hacaaluu Hundeessaa magaalaa Finfinneetti gara Ambootti taasifamu ammasitti fufeera. Tamsaasa kallattii keenyaan simbiraan ga'uu kan itti fufnu ta'a. Isinis nu waliin turaa jenna. Hacaaluu Hundeessaa afgaaffii torban darbe Oromiyaa miidiyaa neetwork waliin taasise irratti an Oromoodhaaf qaaliidha jedhee ture. Akkuma jedhe Oromoodhaaf qaalii ta'uusaa qeerroon qarreen jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee bakka kanatti argaman mul'isuu irratti argamu. Qaalii keenya dhabne goota keenya ija keenya qaroo saba Oromoo dhabnee jechuudhaan gaddatti dhagahame bifa adda addaatiin ibsachuu irratti argamu. Oromoon qaaliiwwan isaa tikfachuu irratti qaawwa jiran irra deebi'ee ilaaluu akka barbaachisu gamanumaan dhaamuu feena. Wareegama daraaraa kafaniitiin wareegama jaagamaa badhaaneetiin hacaaluuwwan hedduu biqilchiteetti magaalaan Amboo fi dacheen Oromiyaa. Wareegama Hacaaluu Hundeessaatiin immoo hacaaluuwwan kumaa kitilaan lakkaa'aman akka uumaman Oromoon shakkii hin qabu. Hacaaluuwwan xiiqii wareegama Hacaaluu Hundeessaatiin dhalatanii bulan ammoo kutannoo olaanaadhaan kaayyoo Hacaaluun wareegamee fiixaan baasuu keessatti akka qabsaa'an waadaa galaa turaniiru. Daawwattoota OMN tamsaasni kallattii sirna gaggeessaa Hacaaluu Hundeessaa ammas itti fufee jira. Nu waliin taasiniin jenna. Hacaaluuf gaggeessaa gootummaatu mala gootummaadhaan gaggeeffamuu irratti argama. Qabsoon Oromoo yeroo garaa garaatti qaqqaaliiwwan ilmaan sabichaa nyaataa turte. Ammas lubbuu ilmaan Oromoo wareeguu itti fufteetti. Gama aartiitiin namoota Oromoo mataa ol qabachiisuuf qabsaa turan keessaa artist Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa, Daadhii Galaan, amma immoo wallisaa jaallatamaa qabsaa'aa falmaa mirga dhala namaa Hacaaluu Hundeessaa dabalattee jirti. Qabsoon Oromoo qaqqaaliiwwan ilmaan sabichaa yeroodhaa gara yerootti nyaataa jirtu kun fiixaa akka baatuuf guyyaan har'aa guyyaa Oromoon ejjennoo tokkoon itti dhaabbatudha jennee abdanna. Har'arraa eegalee Oromoon akka sabaatti tokko ta'ee murtoo jabaarra ga'uudhaan bu'aa bahii qabsoo ilmaan sabichaa hedduun itti dhumaniif fiixa baasuudhaaf
boqonnaa murteessaatti ce'uu akka qabutu abdatama. Oromoon gumaa qabsaa'ota isaatii baasuuf gatii qaqqaaliin ilmaan isaatii aarsaa ta'aniif fiixa baasuudhaaf kan yeroo kamiin olitti iyyuu kutannootu isa barbaachisa. Qeerroon qarreen jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee sirna geggeessaa artist Hacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuu irratti argaman dhaamsi isaanii tokkoo fi tokko gumaa Hacaaluu Hundeessaa fi gumaa wareegamtoota keenyaa baasuu kan dandeenyu qabsoo Oromoo baroota dheeraa lakkoofsifte tokkummaadhaan kaane yoo fiixaan baasnedha kan jedhudha. Bakka kanatti gumaa kitilli ba'ee Hacaaluu geggeessuu irratti argama. Reenfi artist Hacaaluu Hundeessaa hospitaala Phaawulosii ba'uun gara iddoo dhaloota isaatii magaalaa Ambootti fudhatamuu irratti argama. Hacaaluun halkan kaleessaa kan wareegame yoo ta'u qorannoodhaaf reenfi isaa hospitaala seenee ture. Yeroo ammaa reenfi Hacaaluu hospitaalaa ba'uun gara magaalaa Amboo geeffamaa kan jiru yoo ta'u sirni awwaalchaa artist qabsaa'aa falmaa mirga dhala namaa Hacaaluu Hundeessaas gootummaadhaan magaalaa Ambootti akka raawwatamu ni eegama. Oromoon sirna geggeessaa reenfa artist Hacaaluu Hundeessaa kanarratti argamanii jiran awwaala artist Hacaaluu Hundeessaa haa bareechinuu jechuu irratti argamu. Awwaala isaa bareechuu qofa osoo hin taane kaayyoo Hacaaluun wareegamee fiixaan baasuuf har'arraa eegallee kutannoo jabaadhaan qabsootti seenuu qabnaan ergaa isaaniitti. Egaa daawwattoota keenya ammas tamsaasni kallattii keenya kan itti fufu ta'uu isin beeksisaa akka nu waliin turtan isinitti dhaammanna. Seenaa keessatti Oromoon bifa kanaan tokkummaadhaan ba'ee magaalaa Finfinnee keessatti wayitaa mul'atu hedduu hin mul'atu. Tarii sirna simannaa adda bilisummaa jilaa gootummaadhaan dabaaluu irratti argamu. Qeerroon maatiin magaalaa naannoo ishee bakka garaagaraatii asitti walitti dhaadannoo garaagaraa irra deddeebiidhaan dhageessisuu irratti argamu. Dhaadannoon ijoon namoota bakka kanatti walitti qabaman irraa dhagahamu Hacaaluu gootummaadhaan awwaallannaa siidaa Minilik Gurgursa Gooroo jiru buqqifnee siidaa Hacaaluu Hundeessaa bakkachatti midhaannaa kan jedhudha. Kun goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa waan mala'aa jenneef.
Oromoon hin bu'e. Oromoon wareegama artist Hacaaluu Hundeessaatiin xiiqii guddaan guutameera. Ilmaan Oromoo bakka kanatti dhangalaatan galaana bilisummaa uummata Oromoo gonfachiisu akka ta'utu eegama. Yeroo garaa garaatti Oromoon ilmaan isaa wareegaa tureera. Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaa osoo hin jedhin yeroo ammaa qeesaa irratti dararaa olaanaa arguu irratti argama. Guyyaadhaa gara guyyaatti wareegama ilmaan Oromoo gabaasuun nuuf akka miidiyaatti waan ulfaataa ta'e. Ajjechaan ilmaan Oromoo irratti raawwatamu xumura hin arganne. Ammas Oromoon xiiqii wareegama Hacaaluu Hundeessaatiin uumame kan humna qabsootti jijjiiruudhaan dararaa uummanni lixa Oromiyaa, dararaa uummanni godinaalee Wallaggaa Afuriin, dararaa uummanni godina Lubbaa Ba'uun, dararaa uummanni godina Buunnoo Beddellee, dararaa uummanni Jimmaa, dararaa uummanni godina Shawaa Lixaa, dararaa uummanni godina Shawaa Kaabaa, kan Shawaa Bahaa fi Shawaa Kibba Lixaa, darbees dararaa uummanni godinaalee Arsii lameenii, godinaalee Baalee lameenii, godinaalee Harargee lameenii yeroo ammaa keessummeessaa jiru. Dararaa uummanni kibba Oromiyaa Boorannii fi Gujiin yeroodhaa gara yerootti keessummeessaa jirutti xumura gochuudhaaf kan ittiin tokko ta'ee oomnatee dhaabbate akka ta'u Oromoon har'arraa eegalee murteeffachuu qaba. Hacaaluu Hundeessaa gootni Oromoo dantaa dhuunfaaf osoo fiiguu miti kan kufe. Hacaaluu Hundeessaa jireenya dhuunfaasaaf osoo kaachuu miti kan inni wareegame. Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo Oromummaa ganama qabatee haga xumuraatti amaname kan inni aarsaa kana kaffaluu danda'eef. Hacaaluu Hundeessaa kaayyoo uummattummaa, kaayyoo Oromummaa inni wareegameef fiixaan baasuun ammoo dhalattoota Oromoo irraa eegamu. Hacaaluu Hundeessaa hunduu Hacaaluu Hundeessaa akkuma kitila bakka buufatee ofii isaatii dirqama qabsoon irraa eegu raawwatee lubbuudhaan darbeera. Sirni gaggeessaa artist Hacaaluu Hundeessaa ammas akkuma itti fufettee jira. Reeffi Hacaaluu hospitaala Paawuloos as magaalaa Finfinneetti argamu ba'uudhaan gara magaalaa Ambootti fudhatamaa jira. Kumaa kitillee sirna gaggeessaa Hacaaluu Hundeessaa kanarratti argamaniiru. Hedduun gaddaan mataa buusaniiru, imimmaan dhangalaasaniiru, hedduun xiiqii horataniin tokkummaa Oromoo, walabummaa Oromiyaa, bilisummaa uummata Oromoof kabajamuu mirga Oromootiif akka hojjetan waadaa galanii dhaadachuu ture. Hojiiwwan gurguddoo weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ittiin yaadatamu keessa qophii galma mileeniyeemii yookaan barkumee jedhamutti qophaa'e irratti wayita sirni wayyaanee
Rajabina hamaadhaan ilmaan Oromoo lafa kanarraa duguugaa turetti mootummaa cimaadhaan waltajjii isaan irratti argaman irratti ba'uudhaan Oromoon masaraa kiiloo 4 seenuu qabaa. Kiiloo 4 situ'aane 4 kiiloo situ'aane jechuudhaan taadiinaa gadi cabsee Oromoo biyya keessaa fi alaa gammachuudhaan kan inni irratti gurraaksisee fi xiiqii jabaa horuudhaan uummaticha qabsoo diddaa gabrummaati akka oolatu akka caalaatti firiirsu kan inni irratti taasise waltajjii yoomiyyuu hin dagatamnedha. Walleewwan qabsoo yeroo garaagaraatti hacaalu hundeessaa saba isaatiif gumaache. Guddina aartii Oromoo keessatti shoora ba'aniin olitti qabsoo Oromoo bifa garaagaraan gatantaraa ture. Bifa qabsiisuun Oromoon miira tokkoon dammaqee dhaabbatee mirga isaa akka falmatu kan dandeessisan ta'uu ragaa biraa nama barbaachisu. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork tamsaasni kallattii sirna geggeessaa qabsaa Oromoo wallisaa Hacaaluu Hundeessaatiif taasifamaa jiru ammas cimfetti jira. Egaa qeerroon qarreen jiraattonni naannoo kana magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee akkasumas iddoowwan garaagaraati dhufaatuu wareegamaa artist Hacaaluu Hundeessaatiin hirmatanii dhufan karaa cufuudhaan eegalee sochiin gara Ambootti taasifamaa jiru harkifataa ta'us sirni geggeessaa kun cufeetuu jira. Qeerroon kumaa kutilaan bakka kanatti argaman sirna geggeessaa Hacaaluu Hundeessaa mootummaadhaan faarsuun dabaaluu irratti argamu. Galata garaagaraattis egaa Hacaaluu Hundeessaa goota Oromoo kaleessaa wareegameef simannaan akka taasifamu reeffi Hacaaluu Hundeessaa iddoowwan garaagaraatti akka simatamutu awwaalaman daraaraa kafanii itti wareegamee itti awwaalametti magaalaa Ambootti akka raawwatamu sirna kanarratti sirna Oromoon awwaalcha Hacaaluu akka miidhagsitu eegama.
daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork egaa sirna geggeessaa qabsaa'aa Oromoo wallisaa Hacaaluu Hundeessaa kanarratti namoonni garaa garaan akka argaman odeeffannoon ni mul'isa. Qeerroo qarree jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannoo ishee miiliyoonaan lakkaa'aman dabalate. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed akkasumas keessummoonni hedduun sirna kanarratti argamuudhaan geggeessaa Hacaaluu Hundeessaa akka miidhagsantu eegama. Egaa Oromoon qaalii isaa tokko dhabeera. Hacaaluu Hundeessaa torban wareegametti OMN waliin turtii taasiseen an Oromoof nama qaaliidha jechuun isaanii yaadatama. Hacaaluu Hundeessaa Oromoof nama qaalii ta'us kunoo dhalattoonni Oromoo kumaa kitilaan lakkaa'aman sirna geggeessaa isaa irratti argamuun qabatamaadhaan mul'isuu irratti argamu. Wareegamni Hacaaluu Hundeessaa Oromoof barnoota guddaa akka ta'utu eegama. Oromoon qaaliiwwansaa kan isaaf qabsaa'an, kan isaaf aarsaa ta'an, kan isaaf jireenya isaanii dhaban, kan yeroo kamiin olitti akka irra jiraatus ergaa guddaa kan dabarsuudha. Wareegamni qabsaa'aa Oromoo artist Hacaaluu Hundeessaa qabsoo Oromoo keessattis boqonnaa haaraa ni bana jedhamee eegama. Oromoon kan yeroo kamiin olitti iyyuu tokko ta'ee ajjeechaa Wallaggaa, ajjeechaa Gujii, ajjeechaa Booranaa, ajjeechaa Shawaa, ajjeechaa Harargee, ajjeechaa Arsii, Baalee, Jimma, Elubaaboor, Beddellee iddoowwan garaa garaatti dhalattoota isaa irratti raawwatamaa jiru. Xumuraa itti gochuuf kan yeroo kamiiyyuu caalaa kan itti oollatudha jedhamee eegama. Qeerroon sirna geggeessaa reenfa wallisaa Hacaaluu Hundeessaa irratti argaman Oromoof dhaamsa guddaa dhaamaniiru. Dhaamsi isaanii wal taanee tokko taanee kaayyoo Hacaaluu fi qabsaa'onni sabichaa biroon guyyaadhaa gara guyyaatti itti wareegamaa jiraniif fiixaan baasuuf onnenne ta'uu qabnaa kan jedhudha. Kana malees gumaa Hacaaluu Hundeessaa baasuu kan dandeenyu siidaa Minilik handhuura Finfinnee Birbirsa Goorootti argamu bakkichaa kaasuudhaan iddoo isaatti siidaa goota Oromoo Hacaaluu Hundeessaa yoo dhaabuu dandeenyedha jedhu qeerroon. Kun immoo uummata Oromoof hojii malee guddaa raawwachuu barbaachisuudha.